barka qaamni isaa qullaa waraabameetiin miidiyaa irratti gadi bu'uusi shamarran biyya kenna kan biyya ormaatitti deemee maallaqni irraa nyaatamee maallaqni irraa nyaatame jedhee miidiyaa kanarratti gadi bu'eetiin boolla shamarran kenna malee shamarran saba biraa miti shamarran saba biraatti qabuwaa jiru asirra kan ajjeefamaa jiru shamarran eenyudha saba biraa miti barnuma lammiinis Itoophiyaas haa ta'u Oromoos haa ta'u lammii Itoophiyaa waan ta'e hundumtuyyuu wanti hunduu kan jalqaba irratti mul'atu shamarran yeroo kenna bichaadha maaliif irraa waan baranne waan dhufaatiin hin darbu hundumaayyuu nuti obboleeyyan kenna ka dhiiraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشماعة هركفوني أكم تفطر بسودا في دعوة تسانتي وروشة هند بكيسة نوم بك مجرتني بك مجرتني تنجيني كوسنا لك أبو جتشا ويا هدس دبي في تنجر مالك أبتين بتشون كيسن هنا هو سكانك أمين في تنجر لا لا مي لزاني لفاتي بتنتوك أرالي ليش بك أبو موجو دومكو حكيم بيتي جي من نورمال نوس كامل سدس وهر كان فكرت شو ده مالك أبدأ دفتة جتشون كيسن اللي هنا هو يو أقوى كم فكالي دينغدا أجندا ميديا كنا أدو بقولوا تأتيني نقول هدو سرها سامي تجرا وهدو سر دبتامي تجرا أنا سموت يو أكنا متوقعتي أكد دبرتي تكاتي أكنا ميديا فيدا متوقعت وانت نتأجمع في وانت نتملتي وانت نتفكرت تقرأ دبتة شو أكمل فيرتشو وروني شاينا لكنا فارات أنا أدوك بعنا جان نكتب لايك سبسكرايب يكسم كومنت يادا كيسا كاون رامفتنا نوس نجتشون بربادا إتانسة وايم جتي كنا را lugaara bidubbachuudhaafi akka isin gallakkiste daqiiqaa tokko lamarratti jalqaba kan durseetiin ilaalana jechuudhaafi namoonni jiraachuu danda'an kan biraatis jechuudha haa ta'uuti garuu dursa ilaalin akka isin gallakkiste ilaale jechuudha yeroo baay'ee nan hordofaa yeroo baay'ee nan dhageeffadhaan namoonni miidiyaa fayyadaman hunda keessa immoo isirratti yeroo baay'ee xiyyeeffannoo maaliif gootu maaliif dhageeffatan jetta sirriitti wanta na dhageeffachiisu keessa fakkeenya guddaa na taati wallaahi fakkeenya nisii godhadhan talakan jechuudha akka yeroo isin biyya ormaa hojjetu biyya ormaa gisee ta'aa tursaayiti TikTok irratti namoonni hedduun hin beektani hanga tokko waan safuu keessallee waa hedduu dubbachaa turte biyya ormaa yeroo isin jirtu sanii nan dhageeffadhaa ta'uuti garuu akkasuma dudubdu gin haga biyya galteetiin hin jette akka gubbaa isii kana osoo hin taane hojii isiitu na gammachiisa haalli isii jireenyi isii akka isin bultii itti qabattu bultii isii hojiin biyya keessa ta'aatiin yeroo isin miidiyaa irratti viidiyoo waraabdu viidiyoo nama gammachiisu qofa nama buhaarsu qofa otoo hin taane wanta barnoota qabutu keessa jira waan isin hojjettu keessa gaafa sargii isin argitan yoo ta'e cidha isii sana nama kamiitu gammachuudhaan diggisiistee fira aalii walitti yaamtee dhiggeeffachuu walal garuu miskiina nyaachisaa oolte namoonni hedduun kana quba qabdan namoonni isii dhageeffataa turtan jechuudha kana qofa miti abbaa warraa isii wajjin mana ofii wajjin laxafataa wajjin taa'aa bunadha waan hedduu nama gammachiisu hanga haadhaayyuu yuutuubii bantee karaa kanaatiin haati gazee duraa rakkattee cinqamtee nu guddistee uffata namaa miiccaa garuu karaa yuutuubii kanaan haa fayyadamtettee hanga haadhaayyuu yuutuubii baniitti jiratii keette jechuudha namni tokko gaafa ka'eetiin waa dalagu inni bichaan bu'aarraan argatu hubadha warri dhageeffatus warri isa hordofus bu'aa hedduurraa argata dhageeffateedha walumaa galatti oduu isinitti hin baay'isu viidiyoo kanarra maaltu wanti annatti mul'ate wanta natti dhagahame keessa kalee dheengadha sargaa jirtanii udda gaafa taajuu shurrubbee aartistii taajuu shurrubbee haadha manaa isaa ajjeese achiisas deebi'ee durumaa jarmaaniin keessatti kamiidiyaa irratti as hin bahinii fi kamiidiyaa irratti as ba'es hedduutu jira jechuudha akka carraa miidiyaa fayyadamu kana argatan malee keessumaayyuu yeroo ammaa kana wanti gaafii natti ta'u biyya keenya keessatti waa hedduu deemaa jira waa hedduu tol qabatee deemaa jira yaa uummata keenya sila nama moos baratu nutti jira bicha maal akka ta'e nuun galle rabbiin rahmata ofii bicha nutti haa buusu bakkuma teettaniif akkuma jirteetti du'aa godhachuu hin irraanfatinaan isiniin jedha yaa uummata keenya wallaahi bara akkamii keessa akka jiran gini na bakka na cinqaman akka ta'e bicha namaa fi baraa fi rabbiin nu jira bicha addaan hin baane jechuudha gamanaan uummanni keenya beelan dhumaa jira gamanaan beelan dhumaa jira beelaa fi rooba dhabiitirallee jechuudha sababa ongeetiin qabu qaajuru akkasii kun beela kan beelatiif kan ongeessinaa tokkuma dhiifama naaf godhaati kaan immoo mootummaan biyya isaatirraa baasaa jira waa hedduu nu cinqaa jira rabbiin rahmata nutti haa buusu malee ammallee immoo as deebi'ee karaa kanaan nutti deebi'aa jira jechuudha jetti tana yoo hin dhageeffadhu piraankiin na fakkaate sababbiin isaas jeejii kiyyaan beeytan jedhee yaada viidiyoo gara 10 dalagaa turan isi gisee intala isiitii fi abbaa warraa isii akka hodhamanitti yeroo san irraa dalagaatiin turanii jechuudha waa hedduu jechaa turte intalati ayyuu horachuu hin dandeessu hanga jettuun geesse sodaafin garuu sila kabaja qabdi bakka biraatitti wanti kun akkasuma piraankii ta'inna kan jedhu gaafina ta'aatiin ture
garuu immoo yoo isin akkasitti boottee isin himattu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka dubartii takkaatti baay'ee natti dhagahame jechuudha. Akkamitti amannee bultii maayyuu ijaarrannaa, akkamitti amannee bultii kennu wajjin jiraanna jechuudha. Warroonni Islaa miidiyaa fayyadamanii warroonni guddatan kun akka fakkeenya nu ta'u yoo hadha isaan gaddeebi'anii wal nyaatan wal dhaban wanta hin taane fofokkataa kana wanta safuuf aadaa Oromoo cabsu kana dalagan nuti akkamitti wajjin jiraannaadha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya rabbiin nuuf haadhiisu jechisiisan akkuma isin jedhe kana hunda keessa taranii amma akka wal dhabanidha kan isheen dubbataatiin hin jirtu abbaa manaa isiitiin akka wal dhalaniitiin hin jiranidha. Waa hedduu haasaa jirti. Kun immoo dhugaa ta'uudhaa fi dhugaa ta'uu dhabuusaa ana akka kiyyatti pirankis natti fakkaata. Yoommoo dhugaa ta'eetiin hin jedhellee garuu warroonni dubartoota asirraa waa baradha, asirraa waa hubadha. Bultii namaa akka ijaaru rabbuma, rabbiin immoo tunullee haa ijaaru. Barnoota guddaa asirraa baranna, barnoota guddaa asirraa fudhanna jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee natti dhagahame jireenya mucattii kana. Amma isiin ilmoo garaa keessaa qabdi tokkoffaa irratti sammalillee immoo haati isiitillee yuutuubii haadha isii saaba isii dhawwal dhabe yuutuubii haadha isii irratti kan cufsisee jiru isaa jechaa jirti. Innaa walumaa galatti namni gaafa qaaqa tokko kaasuu gaafa dhufee maatii kan keessaa irratti tuqee atillee maatii keetirra naftu miti haadha kan kee maatii kan kee obboleeyyanoo kan keetu gaafa jechuumaanus jalatti tuqanii isin jedhanii ati achirra naftu yoo deebi'ee isii dhawwaletti irratti dhufu immoo baay'ee ulfaata. Kun dhimma bultiiti haa ta'u dhimma bultii yoo ta'u garuu wantummaan isaan gabbaasan isin gabbaasteetiin viidiyoo kanarra dalayddeefu akka nuti waarraa barannuu fi akka nuti waarraa hubannuu fi barnoota guddaa irraa fudhachuu qabnaan isin jedha. Jara immoo rabbi walitti haa ijaaru, rabbi walitti haa deebisu. Bultiidha uumaa wanti jennuuf wanti goonu tokko hin jiru. Garuu gizeen kun baay'ee yeroo hammaa fi yeroo hammaataa keessa jirra. Obboleeyyan kiyya bultii keessanii jabeeffadhaa qabadhaadha. Nuti dubartiin silaa carraa keenya ta'ee jira jechuudha. Yeroo biyya keessa jirrullee biyya keessatti illee numatu gubata, numatu rakkata. Biyya ormaa gaafa dhufne jenne meeqa kamtu jira. Gaafa isin bariisaa si'achi biyya ormaa baaseetiin hin jette osoo ilmi hodhisiisuun biyya jirtu jireenya kiyya jijjiirattee du'a malee ilmu irraa kan nama baasu hin jiru. Bariisaa bahee fuudha yookiin bariisaa bahee mana caasitti gala. Gaafa isin asii galtu waa hedduutu jira. Obboleeyyan kiyya dubartoota filiis of eeggannoo godha. Filiis waa irraa baradha wanta deemaa jiru kanarra. Of hin gatina, of hin dagatina. Of dagachuun akka nuti hin taane. Wallaahi dubartii keenya irratti waa hedduu ta'aa jira. Gabrummaa biyya ormaa qofa osoo hin taane biyya keessatti illee deebinee gabroomaa jirra. Bultii keenya keessattis deebinee gabroomaa jirra. Rabbiin tokkichi nu haa laaffisu malee wanta baay'ee ulfaatudha. Walumaa galatti viidiyoo kanarraa wanti nan jechuu barbaade, wanti nan irraa hubadhe, wanti kuni waan barnoota qabu isin jechuu barbaada. Firaankii yoo ta'es akka carraati. Ani garuu amanuu hin dandeenye. Firaankis ta'uu baatu garuu kan isin jedha wanta qabadhe isin kana fakkaata ture. Akka irraa hubattan viidiyoo sana irraa baratan abdiin qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Turtii gaarii.